يا ربي يا مطيع لما سيم لينجرو ربي المانما سبحانك ربي سيفرسا ربنا وما أرضي سمي أنت يا مولانا وياي فقدت هل كندو كنيسة يا رتا qalbii kee keessa jiramoo mee atumti ofitti mime yoo harmee koo ayyooto yoo jetteeyyi garaan kan kee qalbii keessaa qabaattamoo yoo waazar gaazar faazar raazar isteer fisteer yoo jetteeyyi mee qalbii dhumti kun bar siinnahu siirrifatu bar waazariin akka waan agartee leenjii taatee qaroomina taatee afaan faranjii haasa'uun akkuma nama dura sinitti hime qotee bulaa gaambeellaa ta'uu afaan faranjiitiin haasaa deemaa gaa beekaadha jennaa jirri moo uffatayyuun uffanne ilaarraa uummata qullaa deemu jira nugaa afaan faranjii qaroomina ta'e jennaan haa aayyoo ummi haadha armee ooyyo waamee qawtuu qabnu waan ittiin silaa yeroo waamanu nama mararu namatti tolu برازر أبو خليس صفي يا ربي كي مالتات باكو جناني لا باديا إسا أكو ما كن كوتي سجل ماكينة نجيني كسر في وازري تواسي سني جراني يعني إساني ركوب ساتي سر فينا يا سلام يا سلام يا سلام إيجا جناني وازرين سفازرين إيجا إيجا تيمتاجر رادي دمي تكفاتاته marre kottuna dursi jedhani of dura buufatanii kaani ilma isaanii dargaggeessa eessa geenye wayiin argeefanii yeen isinii jedhaa jira yaa ilma koo eega jettee mucaa jaarraa 21ffaa taate deemi jedhani gaafu dubbee goranii inuma deemanii amna sila sa'aatii 3tti dhaqqabanu sa'aatiin 3 walakkaa ga'e inuma deeman 4 ga'e yaa rabbi gooftaa koo amna sila sa'aatii 4 deemanu 3 deemanu أفرقا ساعتين الله أكبر إنما دائما أفرقا ولكاته يا رب إنما دائما شنطة ساعتين لما يود بلد كان ساني رت كان إلما جناني موجا أكم جناني يا بابا بنير رفقات أجد أما ريف ساشنين بودة يا بابا بنير رفقات أجدنا أبا مالا جدنا نسيتن Ega bakka itti dhufne itti deebi'uurra baduutu dhiyaataa beenuu jedhan itti fufi jedhan. Wanni irraanfachuu hin qabne maal inni manguddoo ittiin barbaadin jaarsa kee araarfachuudhaaf. Nama ofii keetiif qullaa wajjiniin bultu maaluma jedhee manguddoon lammaffaa siyaasaa abboo qaanyii dhaban. Akkamitti ati naasaa attuma indoo bultii keetii abbaa manaa keetii isiinoo haadha manaa keetii foon keetii gartokkee keetii ilmoo tokko waliin jidduudhaa qabdanii yoo rakkoo dhumti isinitti jidduutti uumamillee meekottu waa haasawu ammas guyyaa irraa haa ta'u guyyaa lama irraa haa ta'u sa'aatiin haati manaatti wajjiniin haasa'an jiraachuu qaba dirqama kun maa daqiiqaa tokko hin ta'in wajjiniin shaayii tokko dhuguu maan ta'in namni bar burcuqoo tokko hin fayyii beekaa haadha manaa isaatii wajjiniin burcuqoo tokko hin fayyii beekaa dhiyeeffataa bar maaliif beektaa burcuqoo tokko keessa dhiira burcuqoo amma ilmoo argattutti dhiira burcuqoo tokkotti wal dhiyeeffattuun beekaan si galee maal jechuudha kan beektaa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam karaha Aishaan irraa afaaniin burcuqoo dhuydeenii naannessanii dhugu turani. Kara Aishaan irraan burcuqoo ittiin dhuyde sana ofitti naannessanii karaa sanaan dhugan turani bar. Gaayaa burcuqoo tokko hin dhiyeeffatu jechuudha maanaan isaa beekan. Akkamitti haadha manaa kootiitiif ana jidduu burcuqoon lama dhiyaata abbo. Amma gaasti maaltu jira seeti. Dammaqeensa barbaada dhiiraaf. Isiidhaafis dammaqeensa barbaada. Maaliif jennaani waliin haasa'uu. Ifa walii ta'u haadha manaa keeti dhiirri gaafti siin bultii ofii diigdu gaafa haadha manaa ofii kijibde haadha manaa keeti kijibnaan bultiin kee diigameera dhiirti haadha manaa ofiin kijibdu umurii kee atoo ilmaan irraa horuu deemta atoo ilmoo isiin deessuuf abbaa jedhamta maal jettee haadha manaa keeti kijibdaa jennaan iccitiin itti namatti malee hunda iccitii dhoyfadhullee yoo dhoyfachuu barbaadde malee inuman kijibin yoo dhoyfatte dhoyfadhu lafa kaayyadhu waan garii haadha manaatti himani waan cufan himan Irti ammas aybii haati manaa qabdu kana qabda jettee haadha manaatti himtu kanas nu badhaa dubartiin gartee waan silaa
itti himuu barbaaddu dhiirti kana qabdaa jettee dhiirtiin dubbattu. Hin dubbattu abada. Kun tabi'aa dhiiraatii miti. Kana qabda jettee haadha mana isiin immoo haati mana immoo hin dhoskitu. Kana qabdaa jettee hin dhoskitu. Keessaahuu jaarraa 21ffaa kana keessa kan dubartii sun hedduu nama gaxxama maaltu kana qabda kana silaa tolfattee jechuun kana bar Abdullah ibn Abbas rabbi irraa jaallatu galgala hunda ilkee rigatee ilkee rigatee qeensa qoratee mataa isaa dhaabatee faaqifatee uffata tolfataa bar maal jennaan haadha ilmaan kootiitii wajjiniin hin buluu deemaa miti jedha. Maal Abdullah ibn Abbas bakka irratti tolfattaa jennaan bar jaartii kiyyaa wajjiniin buluu deemaa mi ilaal ilkee rigataa bar maaliif jennaan isiin bar si wajjin qofaan buluu fi miti haati manummaan si jennaan si wajjiniin hiriyaa karaa dhiira biraa si wajjiniin karaa deemuu waan hin dandeenyeef suma namni si wajjiniin deemuu qabdu. Yeroo gariis fudhatanii ba'uun kanaaf dirqama ta'a jechuudha. Maaliif jennaan wajjin nama dhiiraa fi dhalaa karaa deemu ni hawwitii bar isiinis ilmoo namaatii mi saniif ni hawwiti akkasiin hin hawwine ati kabar gochuun irrinuma qabnu wajjiniin waan akkanaa yaaduun dirqama keenya ta'a. Kun bultii gabbisa bultii bareecha. Maaliif jennaan bakkee kana hoggii ala kana hoggii deemtu hayi isiin karaa deemuu ni hawwiti nama karaa deemuu ni agarti. Dirqama ree ati fudhattee hoggii garii baatee waliin maashin kurtaallee bitattee manatti galuu hin ta'in dubbiin qabeenyaa fi dhabeenya irratti immoo ni rarra'anatti hin fakkaatu. Yoo dhiira darree taate agartee qabeenyaan hin qabu amma galii jechuu baatte dhiira hundaallee darreedhaan jedhamu namni gariin gaa duniyaa kanatti ni amana. Duniyaan kun bar isiidhaan jiraanna malee isiidhaaf hin jiraannu kana osoo ofitti himaa malee. Isii sana ittiin jiraanna jireenyatti hin mi'eeffanna jire malee isiin jireenyaaf utubaa miti bar. Wanni jireenyaaf utubaa jaalala. Jaalala immoo waan ittiin gagabbifatan waan akkanaa barbaaddatanii ittiin gagabbifatanii kan biraa gaa'u. Geemiin TikTok haraami laa shakka fi daalika. Geemiin TikTok haraami. Deengaddaa wanni irra dubbadee jira. Tafsiira gartee. يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان رجس وهذا لا شك في ذلك. جيمين تيك توك غبا حرام الله تكي تكنكم تكي تكنكنا في كرنجر شكي مالي يأكلون مال الحرام هوري حرام نياتا تيك توك غبا وري جيمي ونيجو حرام الله نموال جي رسولي صلى الله عليه وسلم عليه النرد نمني قرتي نرد يرجاني قرتي جيما قرتي تبتن كنا فقد عصى الله ورسوله ودي سيئات النرد شور جلي جرماس كبيرا نمني قرتي إسا جيما سنتبتو نما قرتي فون كركرو تيفيديغا كركرو هركزات سينين نكيل هاكيجي ودي سيئات رواية مسلم جيم نيغرتي أكا جروتي حرام لا شك في ذلك شكي تكمله حرام